Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota Ifaa TV taatan hundi keessanuu guyyaa har'aan tana akkuma beekame ustaaza keenya Abaa Bakri Abdii guyyaa har'aan tanaa shuruuxa salaataa qabatee isiniif dhiyaate. Shuruuxa salaataa seera salaataa kottaa baradhaa isiniin ja'a. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan hundi keessanuu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Shuruuxa salaataa eegaluu yaana. Dhaaba gartee seera salaataa eegaluudhaaf yaanu duuba gartee seera salaataa kana beekuun dirqama. Waa'ee seera salaataa akkaataa salaataa kana beekuun dirqama duuba. Cufa nama islaama ta'e irratti akkaataa salaataa seera salaataa kana beekuun dirqama. Maaliif jennaan salaatuu dura seera isaa baratuudhaatu dura. Salaatuu dura gartee akkamitti akka salaatu beekuu dura. Salaatuu dura gartee eessatti akka salaatu beekuutu dura. Kanaafuu dirqama barteetiin waan gartee sirratti dirqamaa san dalayda malee osoo hin baranne hin dalaydu jechuu duuba. Shuruuxu salaati wa arkaanihaa wa waajibaatihaa jee duuba. Seera salaataatii fi wa arkaanihaa akkasuma gartee roga salaataatii fi wa waajibaatihaa dirqama gartee isaati as keessatti dubbannaa jee duuba kitaaba kana keessatti. Kitaaba seera salaataa kana keessatti duuba gartee bu'uura salaataatii fi akkasuma dirqama salaataatii as keessa baranna. Dirqama isaatii fi seera isaa, roga isaa, bu'uura isaa jechuudha. Kana baranna jee as keessatti duuba. Bismillahirrahmanirrahiim. Abda'u bismillahi maqaa rabbiitiin kitaaba kana jalqaba musta'iinan bihi. Rabbiin gargaarsifadhe. Arrahmaan jechuun gartee rabbiin sanuu isaa rahmata godhaa tahe duniyaa tanarratti cufa gartee nama muuminaatiifis kan kaafiraatiifis duniyaa tanarratti gartee rahmata gartee walgayaa tahe uumaa isaa tana hundaafuu rahmata godhaa tahe duniyaa irratti ka isatti amanee fi ka isatti kafreefillee jechuu duuba. Arrahiim jechuun gartee ammallee rahmata godhaa ka tahe gartee muumina qofaaf guyyaa qiyaamaadha. Nama isatti amanee qaalii isaa godhe qofaaf rahmata godhaa ka tahe. Rahmaanii fi rahiim kun maqaa lama maqaa rabbiitirraa tahanii duuba. Maqaa gartee maqaa rabbiitirraa tahe akkasuma gartee sifa rabbiitillee keessaa qabu duuba. Shuruuxu salaati tis'atun. Seerri salaataa jee duuba shuruuxu salaati seerri salaataa shartiin salaataa likkitti qabadhaa waan kana ammallee waan haffasdanii duuba matatti haffasdan. Cufti nama gartee waan kana dhagayu hundinuu ka beeku ni beekaa duuba jabeeffatuudha. Kan beeyne immoo baratuun isarratti dirqama. Shuruuxu salaati seerri salaataa shartiin salaataa tis'atun sagali. Shartii sagal qaba salaanni. Shartiin salaataa shartii sagali. Shartii salaataa seeylan irraa lawwaluu shartiin duraa duuba maali jennaan al-islaam islaama tahuudha. Shartii salaataa seeylan irraa ta duraa al-islaamu islaama tahuudha. Ati islaama tahuudha duuba. Amantaan tee islaama tahuudha. Nama rabbiif butame taate nama gartee afaaniin shahadaa qalbii isaatiin yaqqansee arraba isaatiin shahadaa qarraree qaama isaatiin illee gartee hojiidhaan rabbii isaatiif butame tahuu qaba duuba kuni. Al-islaamu islaama tahuudha duuba. Shartiin lammaffaa wal aqluu sammuu qabaatu aqlii qabaatudha. Nama gartee sammuun isaa fayyaa qabdu tahuudha duuba. Al-aqluu aqlii qabaatudha sammuun isaa nagee tahuudha. Nama sammuun isaa gartee likkii jirtu. Nama gartee aqlii qabu tahuudha duuba. Lama wattamyiizuu akkasuma mallee waa addaan baafatuudha. Sadaffaadhaa wattamyiizuu waa addaan baafatuudha duuba. Nama gartee waa addaan baafate tahuu qaba namni kun. Shartii salaataatirraa duuba. Ka duraa al-islaamu islaama tahuudhaa jenne. Ka lammaffaa wal aqluu aqlii qabaatuudha. Sammuun kee nageessi tahuudha. Nama sammuun fayyaa qabdu tahu. Ka lammaffaa wattamyiizuu nama gartee waa addaan baafatuudha duuba. Nama waa addaan baafate tahuudha duuba. Wattamyiizuu waa addaan baafatuudha. Hamtuu fi toltuu adda beekuu haraamii fi halaal adda beekuu waan gaarii fi waan gaariin ta'e hunda nama addaan beeku tahuu qaba duuba namni kun. Hiikkasaa bal'inaan itti deemna. Afraffaan warafa'ul hadath. Rafa'u jechuun ofirraa fuudhuudha al-hadatha hadasa ofirraa deemsisuudha duuba. Warafa'ul hadathi hadasa ofirraa fuudhuudha duuba. Hadasni kun hadasul asgharii fi hadasul akbar jahamee jira. Xiqqaa fi guddaa qabaa itti gayyaana sana. Hadasa jechuun ustaaza najisa jechuudha. Najisaa miti itti aana najisa. Hadasa jechuun gartee waan najisan ta'ini. Hadasa xiqqaa fi guddaa jiratti aana uma rakkoon godhina. Hadasa jechuun amma haatee yoonii fi gartee osuma tolfata qabduu dhuufte
hadas jirtee jechuudha. Hadasa kuni. Kanaaf hadasa gartee dhufuu kanaaf maal godhuu qabda? Hafuuraa kanaaf waddaatuu qabda. Akkasuma gartee itti aana kana itti dhufne inshaallah hadasa xiqqaa fi guddaatu jira. Hadasni xiqqaan maal jennaan dhuufuudha. Hadasni guddaan duuba gartee janaabaadha. Ka gartee dhuufuudhaan ni waddaatta. Kammoo gartee janaabdaadhaa qaama dhiqatta duuba. Hadasa kunis jechuun waan dhufaa ta'e takka jechuudha. Waan si dhufe ofirraa adeemsisuudha. Waan akka gartee xaharaa kee balleessuutu irraa duuba isiinsan. Najisaa miti immoo garuu. Warafa ofirraa fuudhu hadafa hadasa ofirraa fuudhu. Inni shanaffaadhaa wa izaalatu najaasa. Najisa ofirraa adeemsisuudha duuba mallee. Wa izaalatu annajaasa. Najisa ofirraa adeemsisuudha. Najisa ofirraa adeemsisuudha duuba. Najisa ofirraa adeemsisuudha. Najisa ofirraa adeemsisuudha. Wa izaalatu ofirraa adeemsisuudha. Annajaasa najisa ofirraa adeemsisuudha. Najisa gartee waan najisa ta'e hunda ofirraa adeemsisuudha. Waa bakka meeqarraa adeemsisan najisa kana bakka sadiirraa adeemsisan firraa. Takka uffata keetirraahi, qaama keetirraahi, uffata keetirraahi, bootaatti salaaturraahi duuba. Waan najisa ta'e irraa gartee qulqulleessuu haa qabdu najisa ofirraa adeemsisuun. Wa izaalatu ofirraa adeemsisuudha. Annajaasa najisa ofirraa adeemsisuudha jee duuba. Najisni maali? Itti gadi deemna. Bal'ina isaa keessatti isinii dhufa duuba. Hanganuma qabattan ammaaf ibsiidha. Wa izaalatu najaasa jechuun najisa ofirraa adeemsisuudha jee duuba. Shanaffaan izaalatu najaasa najisa ofirraa adeemsisuudha. Najisa gartee uffata si tuqe ta'us dhiquu, haqaama si ta'e ta'ellee gartee dhiquu, habootaatitti salaattu si tuqu ta'ellee gartee dhiquudha duuba. Bakkitti najisa ofirraa ofan bakka sadii jenne. Takka qaama keetirraa lammaffaan uffata. Inni sadaffaadhaa bootaa itti salaatturraa hiduuba. Najisa adeemsiftuu. Bakka sadeen kanarraa adeemsisan najisa. Rabbi najisa nurraa haa oofu. Wa izaalatu najaasa jechuun najisa ofirraa adeemsisuudha jee duuba. Wasattaratul awraa. Akkasuma qaama saalaa sattaratuudha. Qaama saalaa sataratuudha duuba. Wasattaratul awrati qaama saalaa sataratuudha. Qaamni saalaa maali? Waan sattaratanii noo maali? Qaama saalaa jechuun qaamni saalaa dhiiraa jilbarraa kaasee hanga handhuuraatitti. Ka dubartiidhaa akkasuma ka dubartii duuba gartee fuulaa fi harka lamaan malee qaamni sii guutuun gartee awraa jedhama. Gabrittiin ammoo gartee akkuma gartee waan taasani. Wasittaratul awrati jechuun qaama gartee saalaa sataratuudha jee. Huccuu tana gartee huccuu gartee hahaphiidhaan osoo hin ta'in huccuu babal'oodhaan akkasuma huccuu gartee qaamni kee keessaa mul'atu osoo hin taane huccuu gartee furdoodhaan qaama saalaa keetii sataratuudha duuba. Hoggaati salaattu duuba gartee hoggaa sujuudaaf gajjette huccuun huddurraa siin banamne gadi duuba. Kanaafuu wasittaratul awrati qaama saalaa sataratuudha jee duuba. Akkasuma mallee seera salaataatirraa wadukhulul waqti saatiin salaataa seenuudha. Wadukhulul waqti saatiin salaataa seenuudha duuba. Salaanni keessan gartee salaata yeroon isaa seente tahuu qaba. Daqiiqaan 10 tahuu 15 tahuu sakandii 3 huumaan taane kaatee salaanni kee yeroo isaa duratti osoo yeroon salaataa seenuudha jee duuba. Wadukhulul waqti yeroon salaataa seenuudha duratti salaatuun hin danda'amu jechuu duuba. Wadukhulul waqti yeroon salaataa seenuudha akkasuma واستقبال القبلة قبلتي غرغلودا دوبا قبلاتي غرغلودا فولا خيتين كلتي قبلاتي غرغلودا هنتي غرتي هندانو جما قبلاتي ديبيودا دوبا اسيل لباچ غرانغله خاسين غدو غرانغله خبهاديا غرانغله كلتي قبلا سني غرغلودا والنيه عمل نيتورا صلاه ديم تخنا نيتورا دوبا غرو نيا افاني نسو دبتون تاني قلبومت نيت salaanni kun asrii zuhurii akkasi qalbuman niyetta irraan isinii deebi'a shuruutu salaati wa arkaanihaa wa waajibaatihaa seera salaataatii fi shuruuxa salaataatii fi akkasuma gartee bu'uura isaatii fi dirqama gartee salaataati dubbannaa jee shuruutu salaati shartiin salaataati saa'atuun sagalii aduraa al-islaamu islaama tahuudha walaqlu aqlii qabaatuudha nama sammuu qabu tahuudha wattamjiizu addaan baafatuudha warafa'ul hadathi hadasa ofirraa fuudhuudha wa izaalatu najaasati najisa ofirraa deemsisuudha wa sataratul awrati qaama saalaa sataratuudha دخول الوقت يرون سينودا واستقبال القبلة قبلة غرغلودا والنية نية را جدوبا سيلان كان إن شاء الله
nama hundarratti dirqama waan ta'eef mataatti qabadhaa hafazaa isiniin jenna. Hanga paartiitti aantu darsii lammaffaatii walitti deebinuu nagaan nu jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ulamaan nuuf gaaddisaa mee rabbi nurraan kaasinii. Ulamaan nuuf gaaddisaa mee rabbi nurraan kaasinii. Caayaa isaanii goisinii hawaasaan addaan baasinii. Caayaa isaanii goisinii hawaasaan addaan baasinii. Ulamaan nuuf gaaddisaa mee rabbi nurraan kaasinii. Ulamaan nuuf gaaddisaa mee rabbi nurraan kaasinii. Caayaa isaanii goisinii hawaasaan addaan baasinii. Caayaa isaanii goisinii hawaasaan addaan baasinii.